Yooyyaa harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo addaa kana keessatti dhaloota lama wal fakkaatan kan ilaallu ta'a. Dhaloota qabsoo fi bilisummaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi Giinzii Maadagaskar lamaanuu dhaloota yeroo ammaati. Dhaloota teekinooloojii fi sagalee ofii dhageessan garuu maaltu isaan lamaan wal fakkeessaa maal irraa barachuu dandeenya kan jedhu odeeffannoo keenya guutuu keessatti kan dhageessan ta'a. Qeerroon Itoophiyaa keessatti sagalee haqaa dhageessaa jira. Giinzii Maadagaskar immoo sirna dulloomaa diigee sirna haarawaa ijaarratee jira. Odeeffannoo addaa kana hamma xumuraa dhageeffadhaa. Waa hedduu irraa barattan, waa hedduu irraa argattan. Kun odeeffannoo addaa jiru miidiyaa irraa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Maadagaskar biyyoota Afrikaa tarree hiyyeeyyii jiran hedduu keessaa takkaadha. Qabeenya uumamaa kanneen akka albuudaa, lafa qonnaa bal'aa, bineensota dhibbantaa guddaan biyyoota biraa keessatti hin argamne hedduu qabdi. Garuu biyyoota hiyyummaan waayila tolfatanii jiraatan keessatti ramadamti. Maadagaskar uummata miiliyoona 30tti dhiyaatu kan qabdu yoo taatu akkuma biyyoota Afrikaa hedduu aangoon siyaasaa dhiitichoon wal harkaa fuudhama. Abbaan wixinee warraaqsa uummata bal'aa Maadagaskar dhiyeenya kana kan ta'an dargaggoonni Maadagaskar Giinzii kan jedhaman yoo ta'u sababni warra kana karaatti baases rakkoo hiyyummaa dhabamuu sirna diimokiraasii tajaajila bu'uuraa kanneen akka ibsaa bishaan dhugaatii dhabuu malaammaltummaan babal'achuu qabeenya uummataa saamamuu dargaggoonni siyaasa keessaa dhiibamuu diinagdeen biyyattii laafachuu uummanni rakkoo keessa galuu hojii dhabdummaan babal'achuu qabeenya biyyattii harka namoota muraasaa kanneen mootummaa dhiyoo ta'anitti kufuufaa akka ta'e miidiyaalee fi xiinxaltoonni siyaasaa bakkoota garaagaraa ni dubbatu. Dargaggoonni Maadagaskar Giinzii duula warraaqsaa kana karaa sooshaal miidiyaa kanneen akka WhatsApp, Telegram, TikTok fi Facebookiin dargaggoota Maadagaskar biyya keessaa fi biyya alaa dammaqsuun akka fincilan taasisaa turan. Dargaggoonni ijaaramanii karaattis bahanii finciluu eegalan. Finciluu qofa osoo hin taane pirezidaantii biyyattii Raajoliinaa bakka kaasuuf murteeffatan. Fincilli balbalaa deemuun karuma inni aangootti dhufe sanaan pirezidaantii biyyattii aangoorraa buusuun akka inni xaxatee biyyaa bahu taasisan. Pirezidaanticha aangoorraa kaasuus ta'ee biyyaa baasuuf wareegama xiqqaa fi warraaqsa torbaanota muraasaa qofa fudhata. Raajoliinaan uummanni rakkoo yoo himatu hiyyummaan biyya keenya qofaa miti biyyoota biraas jira callisaa akka isin jettan miti biyyi keenya guddachaa jira jireenya badhaadhaa jiraachaa akka jirtan isin caala natu beeka jechuudhaan uummatatti qoosaa ture. Dhugaan jirtu garuu uummanni Maadagaskar ibsaa dhabee dukkana keessa jiraachuuf dirqame. Aangaa'onni bishaan balleessanii uummata dheebuun raatessan. Hojiin dhabamee hiyyummaan uummata ilkaaniin alanfate malaammaltummaan hammaatee deeddee baasee abbaan irrummaa qarriffaa jabeeffatee uummata alanfachuun dhukkuba ulfaataa dawaa barbaadu ta'ee argame. Haalli uummanni Maadagaskar keessa jiru kun kan isa dallansiise gareen dargaggoota Maadagaskar Giinzii haalota kana dura dhaabbatee seenaa jijjiiruuf karaatti bahe. Sirna abbaa irree dura murannoon dhaabbatee fincilee fincilsiise. Finciluu qofa osoo hin taane mataa mootummaa abbaa irree Maadagaskar Raajoliinaa aangoorraa gaggeessuun biyyaa ari'e. Irreen uummata cunqurfamaa irree mootummaa abbootii irreetii ol akka ta'e seenaa keessatti ragaa mul'ataa ta'ee darbe. Dargaggoonni Maadagaskar fincila kan eegalan magaalaa guddoo biyyattii keessatti yoo ta'u guyyaa muraasa keessatti dargaggoonni kumaataman lakkaaman fincila kanatti dabalamuun fincilli babal'ate. Kunis fulbaana 15 bara 2025 walgahii xiqqaan diimokiraasii miniitii jedhamu dargaggoota muraasa waliin bakka dhaabbileen akka Transparency International jedhaman irratti magaalaa guddoo biyyattii Antananarivo keessatti qaamota mootummaa waliin taa'an fulbaana 18 bara 2025 gorsitoonni siyaasaa political advisory fi barreessitoonni tokko tokko uummanni akka mootummaa irratti hin fincille kadhatan. Fulbaana 25 bara 2025 dargaggoonni Giinzii magaalaa guddoo biyyattii Antananarivo jedhamu keessatti dhabamuu bishaanii fi ibsaa akka sababa ka'umsaa mormii godhachuun fincilli jalqaba dhoohe. Fulbaana 25 bara 2025 galgala magaalaa guddoo biyyattii keessatti seerri dhorkaa keerfuu mootummaadhaan labsamuun fincilicha ogguruuf yaalan. Giinzii garuu murtii seera dhorkaa kanaan miira'uu fi xiiqa'uudhaan onnee guutuun mootummaa abbaa irree sana dura dhaabbachuun cimsee itti fufe.
fulbaana 26 bara 2025 miiraa fi murannoo Giinzoon kana sodaatee pirezidaantiin biyyattii ministeera ibsaa hojiirraa ari'uun jijjiirraa kebeebsii fudhatee fincilicha dhaamsuu yaala. Giinzoon amas fincila ittuu jabeessuun gaafilee isaas gara raajoliinaa aawut jechuutti ol guddifatuun mallattoo duriitti dabarfata. Fulbaana 29 bara 2025 sirni mootummaa raajoliinaa haqamuu labsame. Sirni mootummaa haaraa hundeessuuf qophii ta'uu ibsame. Onkololeessa 6 bara 2025 ministeera muummee haaraa muuduu fi mootummaan haaraa ijaaruu labsuun kaartaan ishee dhumaa gama mootummaan dhimmi itti baham. Dargaggoonni Maadagaskar garuu fe'achuu diduun fincila jabeessanii itti fufan. Waraanni mootummicha Amaanoomii Giinzoon mormiif bahan irratti qawwee dhukaasuun namoota hedduu ajjeese. Kaan madeessus fincila ummataa kana dhaamsuu hin dandeenye. Seera dhoorkaa nama manaa baha gala akkasumas wal argaa dhoorkuu baasuun sochii ummataa ugguruuf yaalame. Sanaanis humna ummataa dide sana dhaabuu hin dandeenye. Kanaanis dadhabanii Giinzoon waliin mari'achuuf qophiidha. Qaamota ummata miidhan hundayyuu nan ari'a. Gaafii keessan deebisuufis mallaqa liqeeffachaa jira kan jettu dhufte. Giinzoon garuu here is no room for decision, it is action. Giinzoon for liberation dhaadannoo jettu jabeessuun mormii itti fufan. Jabinaaf murannoo Giinzoon kanaan hawwatamuun humnoonni akkasumas jarmiyoonni hawaasaa garaagaraa suuta gara fincila kanaatti dabalamuu eegalan. Haaluma kanaan onkololeessa 11 bara 2025 gareen waraana biyyattii Keebsaat jedhamu mormiitti dabalamuu ibsuun humna hafeefis waamicha tolche. Jarmiyaaleen hawaasa garaagaraa gara fincilaa kanaa dabalamuun miidiyaan amanamaa mootummichaa dabalatee miidiyaaleen hedduun mormii sana deeggaruun finciltoota waliin ta'uun balballoomsan. Onkololeessa 12 bara 2025 mataan mootummaa Maadagaskar raajoliinaan fonqolcha karaa humna waraanaa Keebsaatiin irratti raawwatame jechuudhaan ibsa baase. Onkololeessa 13 garuu biyyaa gadhiisee baqachuu isaa dhagahame. Onkololeessa 14 bara 2025 humni waraanaa Keebsaat jedhamu kun aangoo siyaasaa mootummichaa dhuunfaa mootummaa ce'umsaa hundeessuu isaa labse. Mana marii bakka bu'oota ummataatis haquu ifatti labse. Ajajaan waraanaa Keebsaat Miikaayil Raajoliinaa pirezidaantii mootummaa ce'umsaa ta'uun aangoo siyaasaa dhuunfate. Warraaqsi Giinzoota rakkoof dhiibbaa mootummaan hoogganamee fincilaa ture. Garee hoogganaa addaa waraana mootummaa Keebsaat jedhamu keessaa hoogganaa argachuun qadaada. Warraaqsa Giinzoon Maadagaskar keessatti gaggeessan kan irraa wanti hubannu mootummaan abbaa irree humna waraana dinagdee jabaa ittiin saba ukkaamsuu qabaatuyyuu humna ummataa dura dhaabbachuu akka hin dandeenye ifatti agarsiisee jira. Dhiibbaa mootummaan abbaa irree ummata irraan gahu saamicha dinagdee hacuuccaa fi dararaan aangawoota mootummaatiin ummata cunqurfamaa irratti fe'amu. Ummaticha humna dhoowwuun ummanni humnaan abbootii irree of irraa kuffisu yoo dadhabillee abbootii irree baachuu dadhabee jalatti kufuun abbootii irree kuffisuu akka danda'u ragaa ta'e. Warraaqsa ummataa bal'aa dura dhaabbachuuf abbootiin irree tarkaanfilee kebbaasaa fudhachuu irratti muuxannoo wal fakkaataa qabaachuu isaanii Maadagaskar irratti mul'atee jira. Fincilli ummata bal'aa dhaabachuu kan danda'u gaafilee siyaasaa dinagdee kanneen bu'uura deebisuun malee irra dibaan fakkeessuun akka hin taane hubatamee jira. Ichoominnii fi murannaan dargaggoonni fi ummanni bal'aan Maadagaskar fincilcha irratti agarsiise fedhii ummatichaa sirna abbaa irree ofirraa darbuuf qabu calaqqisiisuu bira darbee kan dinqisiifamu ta'ee jira. Warraaqsi Maadagaskar jijjiirraa hundee fiduun ummata rakkoo bu'uuraa sana keessaa baasee sirna diimokiraasii dantaan ummataa keessatti eegamtu ceesisuuf hoogganaa siyaasaa jabaan barbaachisaa ture. Finciltoonni Maadagaskar hoogganaa sirna jabaan kan irraa gara sirna fedhii isaaniitti jijjiiratu sana ceesisuu waan qopheeffatan hin fakkaatan. Kanaaf humni waraanaa fincila ummataa butee akka mootummaa ce'umsaatti of labse. Haalli akkasii kun akka uumamuuf sababa kan ta'e ummatichaa fi warraaqsonni warraaqsa duraa warraaqsaa fi warraaqsa booda maal gochuu akka qaban irratti sirnaan qophii taasisuu dhabuu isaaniiti. Fincilli ummatichaa humna waraanaatiin butamuun bu'aa ummatichaa warraaqsa sana keessaa argachuu qabu hangasuu mala yaada rogeeyyii garagaraati. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas akka nufaana jirtan abdii qabna. Laayik sheerii tuquu hin dagatina. Haala warraaqsa Maadagaskar almaan olitti isiniif dhiyeessine irraa dhaabbachuudhaan waan qabsaa'onni fi uummanni Oromoo hubachuu qabu fi muuxannoo fudhachuu qabu itti fufuudhaan kan gurra isin buusnu ta'a. Isinis hamma xumuraan faana turan ammas affeerraa keenya. Uummanni Oromoos ta'e sabni cunqurfaman sirna kolonii impaayera Itoophiyaa jala jiran waltaanee sirna abbaa irree waan humna qabu fakkaatus humna uummataa dura dhaabbachuu akka hin dandeenye warraaqsi Maadagaskar kun akeektuudha. Sirnaan itti fayyadamnaan teekinooloojiin diijitaala qabsoo Oromoo bal'aa finiinsuu fi akka hawaasa baasee agarsiisuun yakka abbootii irree saaxiluuf
bu'aa bakka hin bu'amne qabaachuu namni hundi hubachuu qaba. Wanti guddaan dagatamuu hin qabne warraaqsaaf ijaarsa siyaasaa keessatti sabni cunqurfame jarmiyaa siyaasaa jabaa galii warraaqsa jabeessee ol kaa'u qabaachuu warraaqsicha butamuu jala baraaruu bu'aa warraaqsaa dantaa ummataaf oolchuu hubachuu feesisa. Jarmiyaa waraqaa warraaqsa gaggeessuu ijaarachuutti dabalee dargaggoonni beektonni akkasuma uummanni bal'aan sagantaa ijaarsa siyaasaa ta'ee ijaara biyyaa jarmiyaa waraqaan qophaa'e raawwachisuu keessatti humna murteessaadha. Miseensa deeggaraa marfata jarmiyaa siyaasaa warraaqsaa fi jabaa ta'uun naamusa adeemsa jarmichaa hordofuun tarkaanfachuu qabu. Kunis hoogganaa jarmichaa walta'iinsaa fi itichuu galmaga'iinsa warraaqsa uummataatti jigii akka horu hubachuu feesa. Jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo qaawwata xiqqoo keessoo isaanii fi jidduu isaanii jiru dhiphisuu fi dhabamsiisuuf akkasuma kan humna ol ta'eef boruuf kaachuun gochoota tokkummaa humna uummataa laafisan irraa fagaachuun uummaticha gaaddisa qabsoo jalatti akka hiriiru gochuun murteessaadha. Humna mootummaa abbaa irree kan jabaatu laaffachuu humna uummataa keessaahi. Kanaaf uummata cunqurfamaa gosaaf gandaan amantaan walitti buusa. Saboota ollaa irratti ijaaruun diinagdeesaa laamshessaa humna uummatichaa dadhabsiisuun abdii kutachiise akka harkatti kufan taasisa. Ummaticha murnaan ijaaruun murna tokko dantaa xiqqaan ofitti qabuun murna kaan ofirraa dhiibee cunqurfamoota walitti diinumsa. Beektonni akka wal irratti hawlan gochuudhaan yookaan propagaandaa irratti ijaaruun holola siyaasaaf qabsoo ummatichaan ala godha. Walitti bu'iinsa uumee ijaarsa araaraa ta'e dhiyaachuun fudhatama argachuu barbaada. Rakkoof laaffina ofiif dhalu warraaqsaatti laaqachuun sammuu ummataa cunqurfamaa burjaajessa. Gochaaleen akkasii tooftaa humna uummataa laaffisuuf mootummaan abbaa irree dhimma ittiin bahu ta'uu beekuun irratti dammaquu qabna. Icciitii tikfachuu aadaa taasifachuu feesisaa. Waan golatti dhumuu fi waan godatti bahu adda baafachuu feesisaa. Waan golatti murtii ol kaachuu qabda. Miidiyaaf dirree hololaa geessuu madda diigumsa tokkummaa uummata keenya ta'uu beekuu feesisaa. Diinaaf fira qabsoos dhaloonni kun adda baasee beekuu qaba. Tooftaa abbootii irree ijaarsa sabaaf ijaara biyyaa Oromoo wareegaman raawwate ittiin sharafaa ture ammallee itti ijaaruu kanatti dammaquu feesisaa. Dorgommiin diigumsaaf wal dhiphisu beektota waliin gochaa jiran kun daangaa godhachuu qaba. Beekamaan beekumsa dabalachuuf tattaafachuu qaba. Beektonni Oromoo qabdu kan beekamtii qabaniif gola dukkanaa keessa awwaalamanii jiran gara dirree siyaasaatti dhufanii dandeettii qabaniin akka qabsoo sabichaa itichaniif haalli aanjaan uumamuu feesisa. Uummanni Oromoo fi qabsaa'onni warraaqsa uummata bal'aa cichoominaa fi murannaa qofaan akka galma gahu beekanii sana hambifachuun fardiidhaan dabarees bu'aa warraaqsa akka jalaa hin butamne amma irraa kaasee roga maraanuu qophii feesuu tolchuu qaba. Kan xiinxala kana isiniif barreesse Jaal Gurmeessaa Lammii kan sagaleedhaan isiniif qopheesse Jiruu Miidiyaa. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.